tuulamarraan daandiin walloo qe'ee kan keerra baasam yaada keetu na raasa karaan fagoo ta'eef sirraanan deebisu onneen koo jaalalaa sumaan kan leellisu magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinneerraa ka'ee laga Xaafoo laga Daadhiitiin Qimbibiitti achiinis darbaa biraan keessa qaxxaamureen Shawaaroobii bitaa fi mirga kootti ilaalaam jiillee dhummuugaa yoon ga'u ijoollee tuulamaa sadan keessaa isa qoxisuu sabboonaa Shawaabaa keessa jiru sana waliinan wal bira qabee ilaaleem wanti gargar isaan baasuu hin jiru warri jiillee yoo lammii isaaniirraa fagaatan illee eenyummaa isaanii hin daganneem Oromoon Walloo akka gaagubbaa ibiddi walakkaatti affeeluu yeroo mara eenyummaa isaanii waan kabajanii jiraataniif akka diinaatti ilaalamu Walloo keessaa ammoo jiillee dhummuugaan aanaalee godina addaa saba biraatiin marsamee jiruudha olin ilaalem gadin ilaalem achin ilaalem asin ilaale yoomillee sabni kun sodaa hin qaban kabajaa fi jaalalatu fuula isaaniirraa dubbisamam yoo mirgi isaanii sarbame ammoo ka'anii hidhatanii loluudhaan beekamu yeroon godina addaa saba Oromoo keessa imalu kobbee fi yaadannoon koo hedduu wal riguu eegalan jijjiiramama biyya keenya keessatti dhufe warra abdiidhaan eeggachaa turaniidha yeroo dheeraadhaaf sabni kun cunqursaa fi gidiraa keessa turanii jiru yeroo mirga namoomaa fi mirga dimookiraasii gaafatan lafti keessan asiin jiru gara biyya Oromootti deema jedhamna jedhanii odeeffannoo nuu kennan sabboontonni kun garuu dhugaa lafaa waaqaa qabu lafa kana irratti kan dhufe Oromoo osoo hin taane warra har'a lafa isaanii irraa buqqisuudhaaf waraanutu itti dhufe kanaafis jedhu abbaan gadaa godina addaa saba Oromoo Walloo obbo Ahmed Muhammad afaan ofii aadaa ofii hunda isaa jabeessee qabatee har'a jijjiirama kanaa fi sanyii isaa biraan gahame ciminni ummata kanaan laallama akka kanatti laallamuu qaba jechuudha diinni lafa kanarraa buqqaa jee waan isan goone hin qabu lafa kanarraa hin buqqaanu jedhee hambaa hafte guutuu harka qabatee aadaa ofii sirna ofii ummata as ga'eedha ummanni kun ciminni isaa kanatti agarsiisa yeroo amma keessa jirru yeroo tasgabboofnee itti yaadnu ta'uu qabam mormi keenya bitaa fi mirga ilaaluuf uumameem Oromoonni Walloo kan isaan nu gorsan wal xiqqeessuu dhiisnee wal waraanuu dhiisnee yeroo geggeessaa keenyaan wal dubbisaa adeemnu ta'uu qabaa jedhu nuti Oromoo taanee osoo jirruu dirqiin sabummaan keenya akka jijjiiramu taaneerra afaan keenyas barachuu osoo dheebonnuu aadaa keenyaan boonuu osoo qabnuu ukkaamsamnee jiraachaa turreerra nama isaa dhiisaatii lafti isaatuu Oromoodhaanuun jedhan abbaan gadaa saba Oromoo Walloo obbo Ahmed Muhammad Walloo hunda ammatti dhiigaan Oromoo ta'uun ummanni Walloo kun waan sin ajaa'ibu afaantu bade malee maqaan biyyaa maqaan gandaa hin banne dasee kana baatu marsaa jedhama maqaa marsaa jedhamu amaarri qabaa waldayaa jedhama waldaa hin qabaare gubbaa waachuu jedhama laga hidaa jedhama urgeessaa jedha gaara leencaa jedha waan si ajaa'ibu dasee naannoo zuuriyaa kana keessatti yoo deemte warra heemanoo jira warra baabboo jira boorana kan jedhamu keessa immoo ammuma kana ganda meeqa jira kan afaan Oromoo dubbatu Walloo kana keessa ammaan tana wasana daraarratti ofii kiyyaan deemee arge bakka san ammallee jarri sun nutti bilbilee nuti Oromoodha afaan keenyaan hin baranne sirna gadaa keessanii kana fuutanii maaliif mirgi keenya nu eeggamee nuti aadaa Oromootiin afaan keenyaan maaliif hin baranne kan jedhan ganamaa galgala nu bilbilaa jiran waan goonu dhabne malee hacuuccaa taa'ee dhufeetuma hacuuce malee amma warra kombolshaa haa ta'u dasee haa ta'u zuuriyaa amma naannoo Walloo kana kee yoo deemte abbaa lama yoo dabarte magarsaa fi guddataatti galta akaakoleen isaanii inni ekkoo duroo abbaatii ekkoo ayaatii Oromoonoo siinjaa yoo dhatta isuma dhugaa warra nyaa'aa kan jedhamu jira ummata kana keessa qaalluu jira mindina hante qaalluu nayi sanyimti isaaniitillee ammuma kana sanyii Oromoo saniin of waaman warra sirni nafxanyaa afaan irraa balleessee duudhaa Oromummaa isaa irraa gatee ammuma kanallee kunoo kan amma yeroo aduun baatee bariitillee Boorana keessatti afaan ofiitiin baratuu dadhabee Oromoon qulqulluun kan afaan Amaaraa asiin darbee hin beekne dirqamaan itti fe'anii afaan Amaaraa baratuu jiru kana Oromoo Walloo qofaa miti kun warra afamuuziidhaan ofirraa dhowwee Oromummaa ofii qabatee as ga'e inni asii kuni sirna garbummaatti jilbiinfatuu didee Oromoo Walloo umriin isaa waggaa 14 ta'e meeshaa waraanaa bitaa miti ka kana ture bar
kaayyoon isaa kana waan akkanaa kana malee cufti biyyoon tun kan Oromooti. Dhugaa dhibbaa dhibbatti. Walloo kanaan Amaarri kooti jedha, Tigreenis kooti jedha. Abbaan isaa Oromoon immoo ija taajjabbiitiin ilaalaa jira. Qorattoonni yuunivarsiitii Walloo ወሎን ከነኙት ይጀዱላትም ወሎ ያው የተገኘው ከኦሮሞ ነው የኦሮሞ ቃል ነው ወሎ የሚባለው ሰባት ቤት ወሎ ነው አሁን እዚህም አካባቢ ሰባት ቤት ወሎ ሚል ሽማግሎች ይናገራሉ ይሄ ሰባት ቤት ወሎ ራሱን የቻለ አንድ ግንድ ነው የቦረናው ዘርፍ ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ይዞ አሁን ቦረና የሚባለው አካባቢ ላይ ወደዛ እንቅስቃሴ ያደረገ ሰባት ቤት ወሎ የሚባል አለ አሁን ለገጎራ ለገሂዳ ይሄ ወረባቦ ወረሂመኖ ወረኢሉ ምናምን የምንለው ማለት ነው በጣም አመሰግናለሁ እና ሌላ ራሱ ፕሌስ ነውማ እዚህ አሁን ከደሴ ከሄድን በኋላ ወደ ወረኢሉ ስንሄድ ጉጉፍቱ የምትባል ቦታ አለች ጉጉፍቱ ራሱ በኦሮሞኛ ሌላ ትርጉም ያለው ነው ቦሩ እዚህ ሌላው የሚገርም ወልዲያ አለች አሁን ወልዲያ ያው የሰሜን ወሎ ዋና ከተማ ናት ግን አንድ ወቅት ምን ሲባል ሰማሁኝ ወልዲያ ማለት መገናኛ ነው አሉ እኔ ተወለድኩበት መንደር የአባይ ገባር የሆኑ ወንዞች አሉ እነዛ ወንዞች የሚገናኙበት ከዛ ወደ አባይ የሚፈሱበት ወልዲያ ይባላል አይሄው እና እንደዚህ ነው እዚህ ራያ ቆቦ አለ ቦረና ውስጥ በጣም ሰፊ ቀበሌ የሆነ ቆቦ የሚባል አለ እዚህ ራያ ውስጥ ሌንጮ የሚባል ቦታ አለ ቦረና ውስጥ ሌንጮ የሚባል ትልቅ ቀበሌ አለ ሌላ ቦረና ውስጥ አሁን መንደዩ አለ ሌላ ቦታ መንደዩ አለ ጎሎልቻ አለ እዚያም ጎሎልቻ አለ አሁን እኛ ዘንድ ስቲል ነው ለምለም ሳር ያለበትን አካባቢ ጨፌ ነው የምንለው እያንዳንዱ ወንዝ ደግሞ ስታይ አሁን በለገ ነው ለገጎራ ለገሎሚ ለገዳባ እንደዛ እያለ የሚጠራበትም አጋጣሚ አለ ሀረቡ ወደ እንትኑ ነው የሚያደለው ወደ ኦሮሞ akkasi gaadubbiin egaa akka aadaa oromootti lafa duwwaa oromoon erga irra qubatee booda ni moggaafatam yoo seenaa keessatti oromoon maqaa lafa isaanii haqee moggaafateera ta'e ragaa hadhiyeeffatan beektonni isaanii yoo sobne seenaatu nu gaafataa jedhanii ragaa ba'anii jiru walloon jiillee arxummaati hagaraayyaaf azabootti oromoo ta'uu isaanii nama qofa osoo hin taane lafti isaatu afaan baasee dubbachaa jira nuti saba guddaa taanee osoo jirru lafa keenya irratti du'aa jiraachaa turre ifa amma argine kana yoo nu jalaa dhaamsitan gatiin nuti kaffallu dachaataa tokkummaa keenya cimsinee diina keenya beekumsaan hamo'annu isaan nu jibbanis jaalalaan hadeebisnuuf mirga namoomaa fi diimokiraasii keenya hundeen lafa qabsiisuudhaaf waliin haqabsoofnu jechuun dhaamsa jabduu abbaan gadaa godina addaa saba Oromoo Walloo Ahmad Muhammad caqasnee imala keenya gara kamiseetti hataasisnu saba xiqqaa taanee Walloo kana kee jiraanne diina karaa lachuun nu marse kana qolannee ofirraa dhowarree kadu'e asuma qarbine lafa teenya irraa nama nu sussoosu dhabneet akkasitti teenya kun gootummaa tana cufti Oromoo bahaa kibba jiru qabaatee walirratti duuluu oduun tahin sirna Oromoo irratti duulu ofirraa qolachuu fi ofirraa dhowwuun kaayyoo aadaa keenya haa ta'uuti dhaamsinani abbaa gadaa godina addaa saba Oromoo kamiseerraa dabarsuun barbaadu kanaadha. Magaal dammaa yaabboo magaal dammaa yaades magaal dammaa ansi yaadee kottu maaloo yaa sanbatee magaallee jaallachuun jaallatanii dhabuun gubaa dhaabbii taa'aa jechuun gandoota baadiyyaa jiillee arxummaa keessa imalaa jirra dhugumaan shamarranii fi dargaggoonni walloo faaya aadaatiin yeroo miidhaganii handaara daandii gamaa gamana imalan ilaaluu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru makaa tokko kan hin qabne sanyii qulqulluu asitti argitu ajaa'iba uumaa rabbii warra gara wallootti imaltanii hin beekne suuraa fi viidiyoo isaanii qofa argitan yaadaan gara walloo isin afinnu shamarran isaanii mammagaallan mudhii sonsaa ijji kuullee morma lawwee birrii bisiin faayaman harkaa fi miilli isaanii ansoosillaan halluu garagaraatiin ofitti nama hawwataa shurrubbaan mataa isaanii dugdarraan mudhii tuqee ilaaltu
kanaaf mitiireen abarraa warquu midhaan bishaan malee akkamiin jiraatu kossi fudheen galaa kuullee kiyyaam anuusumaaf na'ee sinsinnaa'e ergansumaaf jedhee manaa ba'e barbaacha keenjoora yooman taa'ee kan jedheef konkolaataa keenyaan bitaa fi mirgatti uumama lafa addaa ija namaatti tolu ilaalaa gara Axaayeetti imala keenya itti fufnee jirra. Gaarreen daagaadhaan hidhamanii bosonaan haguugaman lafa dakeetiif bishaan bonaa ganna maddisiisaa jiru. Qonnaan bultoonni lafa gaarreen gidduu jiru bonaa ganna misoomsan irraa midhaan waan argataniif seenaa keessatti hongee fi beelli isaan mudatee hin beeku. Haala teessuma lafaa dinqisiisaa gandoota baadiyyaa jiillee muugaa keessa kutnee Axaayeetti baane. Axaayee keessa saboota sablammootaa fi uummattoota garagaraatu jiraatu. Oromoonni magaalaatti marsanii baadiyyaa keessa baay'inaan jiraachuu isaanii odeeffanne. Magaalli Axaayee fi aanaan ishee godina addaa saba Oromoo jala hin jirtu. Lafti kun kan Oromoo Walloo taatee osoo jirtu bara 1950 gootni Oromoo Walloo Hasan Ammee Zarraaf gabrummaa ofirraa qoluudhaaf obbolaa isaa qabatee hidhannoodhaan gara bosonaatti seenee ture. Loltuun mootichaa yeroo sanitti Axaayeedhaa qabanii haga gabaa Arawaatti qabachuun Amaara qubachiisanii jiru jedhu maanguddoon argaa dhageettii obbo Ahmed Indiris. Marii mangashaa dhufe oduu marii mangashaan dhufin dura boolisiin bu'ee marse shaambal suuyuu kan jedhamu waan tokko dhiifne madatees qabate qawwee maalitti boolisii qabate boolisii awraajjaa waradaa qabate itti dhaqa gara waan nama 50 ta'u marsise. Inni immoo dhagaheera ala hulaa dura taa'e barriutti isaan egaa dhufan qawween karaa baarraqxe akkasi dhagahe inni afaan bariiti bari'eera inni da'a ishiin amma marraasotun dura dhuftee duruu kabbaban akka dalaa akka maaxirii kabbaban inni argaa ishuma fiddee dhufte san bila egaa ishiin godhu ishii kuftee dachi saaqame bari'ee wal jammare horii egaa Oromoon bakka jiru iyyee abboo mangistii ani lama jeeseen jiraa ama mangisti ni dhaabaa jedhe maqni duraadhaan afaan bulisi baanaa hojjetti Oromoo kun gosumti isaa hirwootumti wali jammaree oduu dharagan oduu fixan haroo maadaa dhumiisarratti amsaa amata mirati oduu fixanii nama 43 shaambal suuyuu kan jedhamu Ijji akka oduu haftuu matarayee keessatti dhawaan Siraajoo Abdallaa kan jedhamti dhookte matarayee suufis kufee wattaadarri baqatee wanni isheenee maaxaa halkan egaashiin karaa baatee jedhee kan oduu qalanii namni 43 cuccumu Oromoo keessaa nama 6 du'e nama 6 ta'u nama 4 haa tokko nan fixe egaa kun fixee deeman Marit mangashaa kan jedhamu jaranaaliin xor saraayitii ammaramee dhufu. Biyya kana ayyeriinis dhahee balleessuuf laallaan manguddoon tokko jira. Sheekniinis bu'anii jaarsa biraa era biyya tikfatee dhugu. Biyya qonna qabu midhaan qabu jedhanii helikopteriis zoortee laalta. Dhiisee midir xor azaachi isheen Abbaba Gammadaa wanni Marit mangashaa ofii deebi'ee koroneera inni amma nama fannisu Abbaba Gammadaa inni sheene sheeka fuudhee kaawee haxaayii qabee kana hamma gabaa harawaa wattaaddara shaalaqaan kaa'e. Hordoftoota yaadannoo gaazexeessaa OBN Axaayeerraan Arxummaa Fursiitti achi qaarinee jirra. Yeroo gara magaalaa guddittii godina addaa saba Oromoo Kamiseetti seenuuf jennu irreettoo irreeree teessee gunguminii kan si jaalle jaalloo qofaan maraatinii yaa magaallee jennaan bareeddittiin Walloo hin dheerata malee shomboqqoon hin dhaluu sin jaalladha malee waa si faanan galuu yaa magaal jechuun kee sirriidha jedheen magaalaa Kamisee geenyee jirra. Magaalli Kamisee tulluuwwaniin marsamtee marqaa waciitii gidduu jirtu fakkaattee mul'atti. Gamoowwan mimmiidhagoon hoteelonni sadarkaa isaanii eeggatan bosona kanaan wal simanii jireenyaaf haala mijataa uumaniiru. Turistoonni biyya alaa fi biyya keessaa hawwata turizimii naannoo Kamisee jiran daawwachuudhaaf
garasitti imalan industirii hoteelaaf tuurizimii babal'isuudhaaf sababa ta'aniiru. Aartuuwwan hambaaleen seenaa Oromoo Walloo ganda Shonkee waggoota 1000 olii lakkoofsan, maskiidotaa fi hambaaleen jaarraa hedduu lakkoofsan gabaa baateen Sanbatee fi Kamisee daawwachuuf namuu karoorfatee